jaartii qabdaa? Hin qabu. Ozabar bakka biraa nama marartuu barati. Areeduma kana keessa nama marartu. Areeda kiyya jaalatte? Yaa gaanfarii kee fa'i. Okay, bakka biraa bakka jaalatte qabdaa? Yaani istaayiliidhuma dubbannaa keetii kanaa yaaqi. Ayyee ammallee itti naa dabalmee lafee. Yaa ani fayyoonti kee walumaa galatti dasi jedha. Ayyee waan biraa Thank you jedhi. Qoy kan geessine walumatti thank you jenna maal thank you jedhanii haganumatti. Walumaa galatti inni bareedaan siin jedhaa bara. Eshi. Hayyee badabbo haay faatee miidiyaarraa Maammadoo jaalatu Maammadoo filatu. Maalii keetu natti bareedee istaayilii keetu natti bareedee moodelistii keetu natti bareedee diizaayinii keetu natti bareedee walumaa galatti wanni ani wanni sirra jiru marti natti bareedee jechuudha. Maammadoo filannoo Maammadoo miidiyaa irraa jechuudha. Hayyee badabboo akka keetii kana jechuudha ka dubartii rakasiisu akka keetii kana jechuudha. Mee atoo bareedduudha maaltu dhiira miidiyaa irraa si jaalachiisee maaliin kee hin bareedaa maaliin kee hin bareedaa maarreen kee hin bareedaa. Ajaa'iba. Maal nama si fudhabde kun atuu bareeda tana maal jechuun maalati no shamarran keenya muluma kiiloo ofiillee gadi buustee shamarri akkana kiiloo dubartii maraa gadi buustee jechuudha. Amma inni akka itti isii taazzabaa jiru kabiraa hoo jedhaan kabiraa hoo mee itti dabali kabiraa wanni jaalatte jira. Maalaa jettuu eega sila afaan kee bareeda jetteen areenni keenya bareeda jetteen maalaa jettuu kan hafe maalaa jettuu eegan jedhee bara. Xiqqooma afaanii gubbarra jirti waan birallee isiin jechuuf walumaa galatti qaamni kee mulunuu na bareeda jette dubbii fitte kana jettuu eegaa inni tiziftirraa jechuudha. Inni baay'ee sii taazzabaa jira. Egaa faamilii kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala kiyya jalatti argamtan jirtu my family baga jiraattan kan amantaa birallee ashama harka fuune hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne ammallee naaf jiraadha faamilii kiyya bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii kadhuma hin qabne isin bira haa jiraatu isiniin jedha faamilii kiyya. Viidiyoon keessatti tolee laayikii sheerii godhaa komantii yaada keessan barreessaa kan haarawaa taatan ahlan marhaban ahlan sahlan welcome my family isiniin jedhee jira. Chaayinaala kiyya osoo tolee viidiyoo gaxumuraa daawwachuun sabskraayibii godhaa laayikii godhaa komantii yaada keessan barreessaa isiniin jedha. Egaa gara chaayinaala kiyyaa warri dhuftanii haarawaa jechuudha. Kan durallee laayikii godhaa komantii yaada keessan barreessaa isiniin jedha. Akkuma asirraa argitan kana faatee miidiyaa irratti Maammadoo filattu jechuudha. Akkuma jalqaba viidiyoo seensa irratti argitan kana awwala jaartii qabdaa jetteeni osoo jaartii qabaatetti heerumti jechuudha. Ta'amma ka jaartii qabuuyyuu waliin filattu jaartii qabaatuu baate waliin filattu jechuudha. Jaarsa awwala jaartii qabdaa jetteeni hin qabu jedheeni eegas maaliin kee hin bareedaa istaayiliin kee hin bareedaa walumaa galatti wanti silaa qabdu marti ni bareedaa jetteeni dhumarra mee itti naa dabale ishii lafeetti mee itti naa dabale kaafellee mee itti naa dabale jedhaani isii taazzabaa jechuudha. Jaalalaaf osoo hin taane itti ziftii fi amma walumaa galatti jaalala faaxeen miidiyaarraa Maammadoo jaalattuudha jechuudha. Kun faaxeen tiktok irraa Maammadoo jaalattu maarreen kee hin bareedaa maaliin kee hin bareedaa istaayiliin kan kee hin bareedaa. Zabana duraanii dhiiratu nama filataa jechuudha. Ammallee zabana ammaa kanallee dhiirri dubartii ofii filate jaalata malee dubartii isa filatte hin jaalatu. Warri ofii keessanii dhiira jaalattan ni beektan dhibbaan dhibbatti jechuudha. Dhiirri ofii keessan isin jaalattanii ansi jaaladhee sirraa qabame jettanii
jaalattanii kan itti heerumtan yookaan kan wajjin jiraataa jirtan ni beeytanii jechuudha. Dhibbaan dhibban jaalatu dubartii maaliifii dhiirri dubartii ofii isaatii jaalate kan jaalatu jechuudha. Ofii isaatii awwalarraa gaafatee jaalatee fuudhee jedhe jaalatallee kabajallee malee tamii isa filattee ansi jaaladhee ansirraa qabame jetteetiniin isa jaalatte hin jaalatu. Maaliifii kuni amala dhiirati jechuudha. Hin jaalatan nama ofii isaaniitii isa jaalatan. Ofiif jaalachuu barbaada malee awwala dubartiin isa jaalattu hin barbaadu jechuudha. Maammadoon tokko tokko akkasii. Tarii tokko tokko jiraachuu raankillee ta'u qoosallee ta'u maaliifii maal keessatti ilaalchisaa jechi mucayyoo tanaa amma maal keessa ilaalchisaa uf rakasa godhuuf ilaalchisaa jechuudha. Piraankis ta'u qaaltillee ta'u taphallee ta'u of rakasa dubartiin of rakasa hanga of gootu takka akkas ilaalchi akkasittiin fudhatama. Maaliifii qoosama kana keessa dhugalleen dhufaa jechuudha. Qaldima kana keessa dubbilleen deemee dhugaa ta'a. Maaliifii dubartii rakasa gochuu jedhama. Maaliin keenya bareedee dubartiin dhiiran hin jettu dhiirumatu yoo namaan jedhe bareeda malee ati jaaladhuu dhiisi inni ofiisaatii natti bareeddee jirtaa yaa jaalalleetii yaa haadha manaatii ka haadha manaa qabullee ka jaalallee qabullee natti bareeddee jirtaa sirraa bareedee jiraa maalii kan kee jaaladhee jiraa maarree kan kee jaaladhee jiraa ni kan dhiirati malee kan dubartiiti miti. Dubartiirraa ni fokkisa jechuudha. Ni fokkisa. Amma inni baay'ee isii taazzabaa jira. Mee itti naa dabali kabirallee mee itti naa dabali kabirallee jedhee ija tiziftiitiin isii ilaalaa jira jechuudha. Maammadoon loluu xiqqoo teenkiyuun jedheen kaa walirratti bakka tokko geessinee waan silaa jaalattu hunda bakka tokko himiiti bakka tokkotti geessine teenkiyuu jettaa jedhee asii loleeni jechuudha. Bakka sanii butamte jechuudha. Xiqqoo butamteerti. Maammadoo namaan loluun beeksisa. Garuu baay'ee tiziftii isii taazzabee jechuudha. Inni taazzaba. Ani garuu kolfanna ajjeesa jechuudha. Mee itti naa dabali mee ka biraa hoo maal jaalatte? Areeda kee kana jaalladhe. Kaanfarii kee kana jaalladhe. Dubbannaa kee kana jaalladhe. Walumaa galatti waan silaa jiru hunda jaalladhee jettee xumurtee jirti. Kana jettee akka addaan baastuuf barbaade inni hundaa maqaa akka dhooftu barbaade jidduma saniif viidiyoon dhumatee jechuudha. Waan baay'ee nama kolfisiisuuf faaxee miidiyaarraa maammadoo filattu filannoo miidiyaarraa faaxeen bakka akkanatti dhiira waddachiisuu heddi jechuudha. Dhiirri akkanatti duraa waddadee jira. Waddadee jennaan dubartiin kan jaarsa qabu kan jaartii qabutti heerumti. Ammallee kan san caalu waddachiisuu jedhama. Gaafa dubartiin akkanatti maarree keetu natti bareedee maalii keetu natti bareedee jetteetiin dubartiin miidiyaarraa isa filatte bakka ta barbaadde naa filattuu jedha inni bakka na filattee natti haa heerumtu ta barbaadde ani filattee fedhii isiitiin filattee natti haa heerumtu. Gaafsan akkana jechuulleen hin hafu. Har'a dubartiin kana bareedee jechuun kiiloo gadi buusuu jedhama. Kiiloo parsantii ofii gadi qannasuu jedhama. Innummaan osoo si faarsee wayya osoo bareedduu kiiloo kan kee gadi buuste jechuudha. Amma qaldillee qalladdu kiiloo kan kee gadi bu'aadha jechuudha. Dubartiin dhiira filattu kiiloon isii gadi bu'aadha. Dhiirri yoo ofumaa nama jaalate ofumaa nama filate das jedha isatti illee jechuudha. Silleef akkasuma yoo san das jedha jechuudha. Yoo ofii isaatii inni si filate ofii isaatii si jaallate ofii isaatii si filate kanaafi si kabajaa jechuudha. Bakka ofii keetii jaalattetti bakka ofii keetii filattetti kaleessaa ofii na jaalatte ani hin jaalanne kan jedhu gaafsan badiin kana eenyu ture kama dubartiiti jechuudha. Maaliifii nama kana nama osoo inni jaalala kan kee quba siin qabaatin ofii keetii jaallatte ofii keetii filatte maarreen keenya bareedee maaliin keenya bareedee istaa'iliin kan keenya bareedee jettee ofii keetii har'a faarsite boruu inni immoo ofii keetii kaleessallee na faarsitee na jaalatte wanni ansi jaaladhe ofii hin jiru kalillee ofii na jaalattee jedha osoo tasaa wal dhabbeelleen argame jechuudha.
Dhugaa dubartiin dhiira jaalattu kabajaan qabdu dhiira biratti. Dhiirummaan isin haa jaalatu. Kiiloo ofii gadi buusuun hin barbaachisu. Kiiloo ofii abbatu maali jedhan sila mammaaksa afaan Oromoo. Kiiloo ofii abbatu kiiloo ofitti godhama maali? Kabajaan kabaja abbumatu ofitti abbumatu ofitti maraa jechuudha. Yoo abbaan ofiin kabajini namni nama kabajuuf yaadu hin jiru jechuudha. Yoo abbaan dura of kabaje namni nama kabaja. Jaalatanillee giddimaan of qabani wayyaa. Okay, viidiyoon kee kana fakkaata. Aga viidiyoo biraatti nuti deemnu baay'ee.